Attamoltan kabajamoota hordoftoota keenya kun Washington DC irraa kallattiin kadarbu sagantaa afaan Oromooti. Kamisa onkoloolessa 4 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 25 bara 2014 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Oduuwwan har'aaf qindeessine akkasumas gabaasaalee bakka adda addaarraa nu dhaqqaban qabna. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandiiti. Produuseriin keenya Nugusuu Taamree gamba teeknikaan qophii keenya nu qindeessa miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduu addunyaatu dursa gara Bafaqaadottan isin dabarsa. Harka fuunee akka mooltan oduun har'aaf qabnu kunooti. Yeroo ammaa balaa biyyattii mudatee jiru seera edileetiin to'achuun rakkisaa ta'eera jechuudhaan labsiin yeroo atattamaa manni maree ministeerota Itoophiyaa baase mana maree bakka bu'ootaatiin ragga'eera. Manni marichaa yaa'ii guyyaa har'aa taasisen labsicha raggaasisuu isaa kan ibse gabaasni Kennedy Abaate labsiin kun ji'a ja'aaf akka turuuf miseensota 7 akka of keessaa qabu beeksiseera. Koreen labsii kana olaantummaadhaan raawwachiisu ajajoota waraana biyyattii Jeneraal Biraanuu Juulaatiin kan hoggamu akka ta'u labsichi ibseera. Pirezidaantiin biyya Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa okorrii Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jiru dhaabbate akka mariin jalqabamu gaafachuu isaanii Daayiriktarrii dhaabbata gargaarsa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi USAID Samantaa Paawar fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsaniiru. Akka barreeffamni waajjira pirezidaantii Keeniyaa irraa bahee jedhutti hokkorri yeroo ammaa guutuu biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru akka fala argatu hoggantoota biyyoottan Afrikaa, hoggantoota biyyoottan alaa adda addaa kan akka Yuunaayitid Isteetsi, Biriteen, Faransaayii fi gamtaa Awurooppaa waliin dubbachuu isaanii ibseera. Haalli deemaa jiru akka isaan jeeqe kan ibsan pirezidaantiin Keeniyaa lammiileen Itoophiyaa dhiiraa fi dubartiin fala karaa nagaa waloodhaan akka barbaadan gaafataniiru. Walitti dhukaasuun dhaabbate akka mariin jalqabamu kan gaafatan Keeniyaataan addunyaan Afrikaa fi biyyi isaanii Keeniyaan Itoophiyaa naga qabeetti arguu barbaadu. Guyyaan har'aa guyyaa adeemsi karaa nagaa itti jalqabamu ta'uu qaba. Hundi keenya yaalii lammiileen Itoophiyaa taasisan gargaaruudhaaf dhaabbannee jirraa jedha xalayaan Uhuruu Keeniyaataa mootummaadhaa fi uummata Itoophiyaatiif barreessan. Gabaasni Komishinii Mirga Namoomaa Addunyaa fi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaan waloodhaan dhiyeessan warreen walwaraansa keessatti qooda fudhatan hunduu seera mirga namaa, seera namoomaa fi seera baqattoota cabsuu isaanii Antooniyo Guterees hubachuu isaanii akka himan dubbi himaan mootummoota gamtoomanii Farihaan Haq ibsaniiru. Labsii yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa gidduu kana baase dabalatee haalli amma biyyattii keessatti mul'achaa jiru haalli sarbiinsa mirga namoomaa akka dabalu kan taasisuudha jechuun isaanii ibsameera. Karaa biraatiin Antooniyo Guterees haala muddamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru laaffisuudhaaf akkaataa mareen taasifamu irratti muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii wajjiniin dubbachuu isaanii fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsaniiru. Walwaraansi dhaabbatee akka mariin taasifamu dhaabbanni isaanii akka fedhii qabu kan ibsan Guterees dhimma namootaan gargaarsa baraarsa lubbuu barbaadaniif haala mijeessuudhaaf itti gaafatamaan gargaarsa mootummoota gamtoomanii Maartin Giriifi haala Itoophiyaa daawwatan irratti muummee ministeeraa Itoophiyaa waliin haasa'uu isaanii ibsaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed sanbata dheengaddaa barreeffamni isaan maxxansan waan hokkoraaf nama kakaasu waan ta'eef seera dhaabichaa kan cabseedha jechuudhaan akka fuula isaarraa haqe dubbi himtuun dhaabbata feesbuukiin bulchu isa meettaa jedhamee dhiyeenya kana maqaa moggaafatee Emily Kaahin himaniiru. Akka Facebook jedhetti barreeffamni Abiyyi Ahmed biyya keenyaa fi du'uun dirqama keenya mata duree jedhu jalatti lammiileen biyyattii meeshaa qabanii fi waan danda'an hundaanuu akka lolaaf qophaa'an waan waamicha taasisuuf akka ta'e Associated Press gabaaseera. Abiyyi Ahmed hordoftoota miliyoonii 3 fi miliyoonii walakkaa akka qaban kan ibsan dubbi himtuun dhaabbatichaa fuulli feesbuukii muummicha ministeeraa akka hin ugguramne himaniiru. Feesbuuk kanaan dura pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampiin dabalatee fuula hangaa'ota siyaasaa adda addaa cufuu isaatii fi barreeffama isaanii akka haqee beeku gabaasameera. Dhimma eegumsa naannoo irratti yaanni pirezidaantiin Zimbabwe
Emerson Mnangagwa dhiyeessan hordofuudhaan quuqamtoonni eegumsa naannoo biyyattii haarii isaanitti dhaga'ame ibsuun isaanii gabaasameera. Walgayii idilee addunyaa isa biyya Iskootlaand magaalaa Galaasgoo keessatti taasifamaa ture irratti pirezidaantiin Zimbaabuwee haasaa taasisaniin biyyoottan dinagdeedhaan guddatanii gaazii gubataa qilleensa irratti gadhiisuudhaan faalama qilleensaatii fi ga'ee taphachuu isaanii ibsanii biyyoottan guddachaa jiran warreen akka Zimbaabuwee waan qilleensa gubataa kanaan hubamaniif beenyaa argachuu akka qabanu gaafatanii turan. Pirezidaant Emerson Mnangagwa biyyi isaanii eegumsa naannootiif akka dhaabbattu ibsaniyyuu lammiileen Zimbaabuwee garuu mootummaan Mnangagwa lafa biyyattii albuuda kasalaa baasuudhaaf oolu kaampaanii chaayinaatiif kennaa jiraachuu isaa kaasuudhaan mormii dhiyeessanii jiru. Mootummaan Zimbaabuwee kaampaanota chaayinaatiif eeyyama kennuun isaa mancaa'insa bosonaatii fi faalama qilleensaa waan uumuuf akka waliigalteen kaampaanota chaayinaa waliin taasifame haqamuu gaafachaa jiru. Kun sagalee Ameerikaati. Manni murtii yakka addunyaa biyya Veenzuweelaa bulchiinsa pirezidaantii Nikolaas Maaduroo jala jirtu keessatti yakka dhala namoomaa irratti raawwatame qorachuu jalqabuu isaa ibseera. Abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa Karim Kahan erga daawwannaa guyyaa 3 magaala guddittii biyyattii Caracas keessatti taasisanii booda pirezidaant Nikolaas Maaduroo wajjiniin waliigaltee qorannoo geggeessuu isaan dandeessisu mallatteessuu isaanii ibsaniiru. Manni murtichaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin deeggaramu kun waliigalteen inni mootummaa Veenzuweelaa waliin taasise akka aanga'oonni biyyattii qorannoo taasifamuuf deemuu fi tumsa agarsiisan gaafata. Dhimma Veenzuweelaa irratti adda addummaan siyaasaa addunyaarra jiraachuu isaa akka beekan kan dubbatan abbaan alangaa mana murtichaa qaamni isaan bakka bu'an akka siyaasan hojjanne dubbataniiru. Waliigalteen mallatteeffame kun dhugaadhaaf haqa mootummaa Veenzuweelaa fi abbaa alangaa mana murtii addunyaa gidduu jiru qorachuudhaaf gargaara jedhaniiru pirezidaantiin Veenzuweelaa Nikolaas Maaduroo. Yommuu abbaan alangaa mana murtichaa Veenzuweelaa keessa turan mormitoonni mootummaa Nikolaas Maaduroo karaa irratti bahuudhaan akka mootummaa biyyattiitiin ijoolleewwan isaanii dhaban ibsaa akka turan gabaasameera. Qorannoon kun jalqabamuu isaatiin biyyi Veenzuweelaa akka biyyoottan Afrikaa warreen qorannoon mana murtii addunyaa irratti taasifamaa jirutti dabalaa jedhameera. Veenzuweelaan biyyoottan Ameerikaa kibbaa keessatti argamu keessaa tokko ta'uun ishee hin beekama. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani kun demonstration kan osoo agarsiise kun egaa hiddi dhiigaa fayyaalessa jechaadha. Oggaa cimifachaa deemu maal fidaa fakkeenyaaf laaluun akkatti kolesteroolii kana cimisee ujummoo ishii kana dhiphisa. Dhiphachaa deemaa akka malee yoo dhiphate immoo hin agartaa kun asirratti dhiphatteeti gaammoo dhiigni suni karaa itti deemtu sirumaa amma dhabuu geessi jechaadha. Dhukkuba hidda dhiigaa bakka biraatti sin dhukkuba hiddi dhiigaa onnee immoo amma asirratti hin agartaa kun hidda dhiigaa onneedha dhiiga kennitu asirratti. Innaa tuni mataa ishiitiin dhukkubsatti jechaadha. Inni achirratti kunoo kolesterooliin achitti kuufame kuni tanarratti sin kuufama kunoo xinnoo tanarratti illee kuufama jechaadha. Oggaa kuufamee raawwatu asirratti cimifamee karaa dhiphisaa karaa oggaa dhiphisu dhiigni deemuu dadhabaa. Achi immoo dhumarratti hin baqaqxe xinnoo baqaqxe xis jetti. Achirratti oggaa xis jettu maal godha nafti keenya achirratti dhiiga iticha. Oggaa dhiiga itichu maal godha okaa hunduma ishii cufaa okaa immoo gartokkeen cufa. Oggaa kana gaa an harta attaakiin si mudatu yoo nagaa namni tasuma harka kee asirra godhattaa laphee si dhukkubaa laphee afuura si kutaa dafqa sirra kutaa laftillee si maruu ni danda'a yoos gaa mana yaalaa deemuun dirqii. Egaa inni kun hundumtuu ujummoon dhiigaa coomaan yookiin mooraan cufamuu isaarraa kan ka'edha jettan. Cufamuu sana maaltu fide? Cufamuu sanii kan saaxilu waa baay'ee jira. An kana fidu suni kaan nu waa tokko gochuuf hin dandeenya. Kaaniif immoo nu homaa gochuuf hin dandeenyu. Fakkeenyaaf umurii keenya homaa gochuu hin dandeenyu. Dhiirri kanaaf saaxilamaadha. Dhiirummaa keenya jijjiiruu hin dandeenyu. Sanyii maatirraa faamilii histirii jedhama. Warrarraa fudhattus kanas jijjiiruu hin dandeessu. Garuu waa baay'ee jiran of keenya jijjiiruu dandeenya. Mallattoonni dhukkubi kun agarsiisu maal gara sanatti fiduuf jedhe? Tasuma mallattoo malee waa tokko mallattoo doon qabaatiin nama nagaa jiraattee tasuma mul'achuu hin danda'a. Inni ogaa dhufu maal inni
chest pain jedhama maayinni laphee irratti lapheen dhukkuba jettaa dhukkubni isaa akka namni tokko sirra taa'ee yookaan immoo arbi sirra taa'ee yookaan immoo laphee irratti si guduuffee yookaan immoo namni tokko si micciiree laphee irratti laphee irratti namni tokko si dhiibee milikin isaa kan kana hundumaa yookaan waan tokko keessaa kana mudachuu ni dandeessaa achi immoo hafuura si kutaa dafqi sirra citaa ni dadhabdaa egaa yoos daftee yaalamuudha garuu duraan dursee nama irra jiraarratti immoo maal mul'isaa coronary artery disease maalinni dhukkuba hidda dhiigaa fuulduratti cufuudhaa deemu adeemsa akkasiirra han jiru maal sitti mul'isaa oggaa deemtu hin dadhabdaan dur hin qabaanne oggaa deemtu laphee si dhukkuba oggaa dhaabbatte immoo si dhiisa oggaa dheebbu laphee kee si rukuta oggaa dhaabde immoo si dhiisa. kan kana waa garte tuffattee dhiisu sirra jiru daftee deemtee yaalamus hin dandeessaa yoo daftee deemtee yaalamte hartattaakii yookaan immoo dhaama onnee kana ofirraa ittisuu hin dandeessa jechaadha daftee qoricha fudhattee qoricha argattee jechaadha. Egaa kana hundumaa hambisuu fi nyaata keessaa kan lagatan jira. Tokkoffaan murteessudha. Ani umurii kiyya nan dheeressaa kolesteroolii dhiiga kiyyarratti akkatti wanni godhee cimmiseetoo hin du'u jettee murteessadha. Isa waan nan murteessadha. Beekumsaa miti. Beekuun tokko. Achi immoo yaada kee jijjiirtee wanna kana na barbaachisaa nan murteessa nan godha jettee ofii murteessitee achi immoo hojiitti oolchuudha. Kan nama baay'ee beekaa kana fidu. Garuu rakkinni isaa namni murteessee waan kana sirriitti hubatee gochuudhaan hin deemu. Isa waan nan murteessadha. Tokko. Lammaffaa dhukkuba qabaa moo hin qabu jettee laalamu sirra jira. Sukkaara qabdaa, dhiibbaa dhiigaa qabdaa, kolesteroolii qabdaa kana laalamu sirra jira. Laalamtee yoo jiraate akkamamu sirra jira. Kan ammoo fuulduratti ittisuudhaaf. Maaliif kun suuta jedhee kan cimifamu. Oggaa 20 jammartee kolesteroolii kee cheekuuf gochuu sirra jira. Yoo qabaateef yoo hin qabaanne beektee yoo hin qabaanne gaarii yoo qabaatte immoo achi immoo iyyaalamta jechaadha fuulduraa fi dhahama onneet ofirraa ittistaa jechaadha. Sigaaraa xuuxuutti ta'e dhiisu sirra jira murteessitee ispoortii yoo dandeesse qanumaan yookaan immoo bultii 5 torbanitti daqiiqaa 30 gochuu sirra jira. Qaama nafa keetii salphistee qal'attee jiraachuu sirra jira. Akka Oromoo faarsu Oromoon qallina faarsa. Qallaa kiyya jedha. Akkasitti qallina Oromoon dur beeku nu har'a kunoo itti deebi'uuf deemnaa isatti yaallaa isa gochuun dhiphina qabaatte dhiphina dhiisuu dhugaatii dhiisuu kan kana gaa angooteetoo ofirraa ittistu dhukkuba onnee fuulduratti dhufuu danda'u. Fakkeenyaaf nyaata keessaa namoonni rakkina akkasii qaban wanni lagachuu qaban waan akkamii? Wanni lagachuu qabani cooma baay'isuu moti. Cooma baay'isuu moti. Proteinii nyaachuu hin danda'u. Waan proteinii ta'e baay'ee dafee digestiin ta'u proteinii nyaachuu hin danda'u. High fiber diet jechuun akka baaqelaa, shumburaa, ataraa kan kana nyaachuu kuduraaf muduraa kana ittuu giriinii goommana, jarufee, goommana keenya goommana biyyaasan. Amma nyaachuun raafuu amma nugee nyaachuun nurra jira. Qaama keenya sirriitti eeguun nurra jira. Yoo qaama keenya salphifnee xinneessine qaama keenya sirriitti eeguun nurra jira. Garuu nyaata madaalawaa hundumarraa argachuun immoo barbaachisaadha. Tole Dr. Ayyala Baqqalee deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Fayyaa ta'eetis waan carraa kenniteef. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo televezyiinii Itiyoosaatiif raadiyoodhaan kan dabarsu qophiin har'aas marratti xumurama qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.